Microsoft Word documentii irratti documentii tokko osoo barreessaa jirtanii documentii isin barreessitan sun save osoo hin ta'in tariitii kompiitarri keessan crash gochuudhaan miidhamuu danda'a yookaan immoo ibsaan isin irratti badaa yookaan tariitii ammoo faayila keessan osoo save hin godhin kompiitarri keessan cufuu dandeessu. So sababa kanaa fi kanneen kana fakkaatan irraa kan ka'e documentii isin yeroo dheeraatti fudhattanii barreessaa turtan isin jalaa baduu yookaan tasuma dhabamuu danda'a sababii save hin taane irraa kan ka'e jechuudha. So rakkoon kana booda akkasiin hin mudanneef formaata isinitti faayila isin jalaa badee recover gochuudhaan argachuu dandeessan tokko isinitti agarsiisa. Ismaa'inni auto recovery waan jedhamutu jira Microsoft Word irratti faayila nuti yerootti barreessinu automatically ofii isaatiif save godhee akka inni ol nuuf kaa'u haala nuti itti sirreessuu dandeenyudha. Ibsaan yoo duratti badee akkasumas kompiitarri keenya yoo crash godhee faayila keenya yookaanis dokumentii keenya sana haala salphaadhaan argachuu dandeenya jechuudha. Settingii kana sirreeffachuu qabna. Kana sirreeffachuufis maal goona Microsoft Word irratti menu yookiin taabii jiran kana irraa file kan jedhu irratti kilikii goona. Irra keessoo kana itti aansuudhaan gara gadii kana irra deemuudhaan options kan jedhu arganna. Gara xumuraa kana irraa options irratti kilikii gochuudhaan wayita gara kanaatti nu fidu save kan jedhu sirraa arganna. Si'a tokko isa irratti kilikii goona. Itti aansuudhaan save auto recover information every 10 minutes kan jedhu kana gara minitii tokkotti soo gadi xiqqeessine baay'ee bareedaadha. Kana jechuun daqiiqaa tokkoon faayila yookaan dokumentii nuti barreessaa jirru kana automatically save nuuf gochuudhaan ol nuuf kaaya. Kan itti aanu kanas select ta'een jiru taanaan select yookaanis tikii osoo gootanii baay'ee bareedaadha. Keep the last auto recovered version if I close without saving. Microsoft Word irratti barreessaa jirru save osoo hin godhin cufnee yoo baane faayila nuti yeroo dhumaatiif barreessine sanadha kan inni save godhatee ol nuuf kaa'u jechuudha. Auto recover file location location kun ammoo bakka itti automatically faayila keenya save itti nuuf gochaa yookaanis ol nuuf kaa'aa deemudha. Location kana irratti kan inni automatically save nu gochaa deemu jechuudha. So kana daqiiqaa xiqqeessaa tikiin godhamni taanaan jarreen kana lamaan tik gochuudhaan okay jettuuni. Itti aansuudhaan bakka kana irratti egaa wayita dokumentii tokko barreessan bakka kana irratti osoo save hin godhin yoo baatan fakkeenyaaf dokumentii kana update godhee haala kanaan itti dabaleetan jira. Saving osoo hin godhin don't saving jedhaani tun saving godhin as a chance maybe ibsaanii badee yookaanis kompiitarri kiyya crash godhe yeroo taanutti irra deebiidhaan kompiitara keenya bannee wayita faayila sana barbaannetti akkamittiin faayila sana akka argannu sin agarsiisa. Microsoft Word keenya irra deebiidhaan ni banna. Blank document jennaani. Itti aansuudhaan file kan jedhu biraan arganna. Sana booda info kan jedhu irra deemuudhaan manage document kan jedhu arganna. Recover and save document kan jedhutu jira. Si'a tokko isirratti kilikii gochuudhaan bakka kana irratti faayila keenya nuuf tarreessaa jechuudha. Faayila saved osoo hin ta'in garuu Microsoft Wordin backup gochuudhaan nuuf kaa'ee arganna. As keessaa faayila keenya egaa barbaaduudhaan bakka kana irratti open jechuudhaan ni banna. Kunoo akkuma agartan faayilaan update godhe amma hangaruu save hin goone haa ta'u malee Microsoft Wordin backup gochuudhaan ol na kaa'eeti jira. So faayila kana irra deebiidhaan itti fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Malli lammaffaa nuti faayila osoo nuti save hin godhin jalaa bade itti argachuu dandeenyu faayil irra deemuudhaan options irra ni adeemna. Itti aansuudhaan save jennee bakka kana irratti locationii yookaan paazii nuti duratti guunni jira. Kana copy gochuudhaan kompiitara keenya irraa file explorer ni banna. File explorer ergi bannee booda irra keessoo kana irratti paste gochuudhaan enter jennaani directly gara bakka faayilli automatically recover irratti ta'aa jiru nu geessa. Bakka kana irratti egaa faayila keenya ni arganna. Kanas bakka kana irraas banuudhaan itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. So video kana keessatti malleenan isinitti agarsiisa kuni faayila yookaan dokumentii tokko osoo barreessaa jirru nuti save hin godhin kan nu jalaa badee karaa salphaa nuti deebisnee itti argachuu dandeenyudha. Gabaabumatti kana fakkaata. Videoon kun yoo isinitti tole like godhaa. Maatii keenya hin taane taanaan ammoo subscribe gochuudhaan maatii keenya nuuf ta'a. Viidiyoo itti aanu haga wal agaruutti turtii gaarii.